بسم الله الرحمن الرحيم نغاف رحمتك كان دومين كمني نبيو ترتي بوسي يا رحماني نغاف رحمتك كان دومين كمني نبيو ترتي بوسي يا رحماني الحمد لله يا غوفتا فارفما يا غوفتا ايتين تاسسون دما اتول كم نانتينو اتمي قدما غرغدو لمبوني تني نيان ارغما وامبوني تني سون سبرا بكما akka fir'auna fa sagode buufama otuan gooftaadha jedhu gadgatama godhee satinneesse boonuudhaan beekama waan hojjete irratti inni hin faarfama yaa arhama arruhama nuu kenni yaqiini nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم سرا وعلنا وعلى من سلك معهم سالكين اقتداء بهم دارا وزمانا بغير سقوط حتى انتهينا إلى مدخلنا الذي وعدنا لجميع المؤمنات وللمؤمنين يا فارج الهم من قصودنا ارفع عنا البلاء في الدنيا والدين نبي ترتي بوسي يا رحماني يا الله يا الله يا رب العزة أكما قاف دراستي يوكوتي akka suuraa Yuusuf irraanaa laaffifte kan Muusaa irratti ruuxiin niyyette inni silaa danuu hayaa keessa guute 132 maqaan isaa qofti naa laaffisi keessa hamma anaa feete ikhlaasaa wajjin yaa rabbii guddatte khalqiittiin fayyadii naa godhe khayraati warra mirga goruu biyya akhiraatti najaanu baasati gararka bitaatti nu rahmatiyati sitti maganfanne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii seenaa Muusaa keessa alanni dhalate dubbachuutu irraa kaan irra na bute suuratul qasasii lubbuun koo filatte sirreessa ibsuutti na gargaari ati yaa gooftaa ta'uumtee maaluu yartuu sitti ayaan tokkon duraa hin ifuu namatti rabbumatu beekaa isa saaqqiitti xuruufni isaa sadii yoomuu qaqubeeti taa'insiin ammoo miimiinni sadaffaati beekumsa ayaa kan isuma dhuunfate beekumsi hundi sarkaa argamti ilmiin kan isaati kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii ayyaanni lammeessaan akka ni dubbate akka waan fagoodhaa agarsiisu nutti fakkeessee jalqabee suuruma isaati kun kitaaba rabbii fee kan mul'ate kan dubbatu seenaa bareedaa hundatti Muhammad dhagahii jedhee itti ergate gatee gasiin beekneef seenaa Muusaa kooti Yahuudonni silaa seenaa isaa hin beekti Tawraatiin keessatti guutummaan qo'atte ati hin beektu seetii silaa si ciijatti atasiitti miidhageessee dhamaati yoo fedha argatte amantii imaanii nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii nagaaf rahmatake kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii nagaaf rahmatake kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii ayyaanni sadeessaan jedheen haasa'e sirratti karaanaa ibsinee dhaga'e seenaa Muusaatiif kan Fir'aun haasa'e warra haqti laphee jiraa keessa taa'e yaqiinni dhugumni keessatti semmaa'e yaa rabbi yaqiinaan warii keessa kaa'i nu to'achiisa diraagii du'ati nu ta'i nu laaffisi amrii dirqama ta'e waan rabbi hojjedhaa jedhetti bobba'e seenaa dhugaa isaa nu biraa si ga'e
hojjete guuttate fayyadamuu taa'e kan ittiin milkaa'e argatu jennaani nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Kunoo ayana furu seenaa Fir'aawnaati seenaa namaa jaafakkuumsa mudate jabeenyaan jalqabee dubbii isaa dubbate biyya Misraa moo'ee akkaan of dhaaddate dachee gubbaarratti miidhaa bal'ifate warra dachee Misraa hundasii too'ate dura facaafnee gifa facaate tokkummaa dhabuudhaan giidoon jira laafti bara baraan giidoon jira gada deemti qoqqoodamtuu ta'uu hogni jira laafti dursa bana Yuusuf Madyan irraa kaate Israa'eliin danuun Misra eegii qabatte otuma wal hortuu eegii moodanatte Misroota to'achuu hundinuun iyyate achi warri raagaa warri qaalluu taate yaa mootii alanaa dhiira kan dhalate isin fininciltii algarraa darbatti Israa'elootarraa mootii Misraa taati jennaan nagaate bokkisee Fir'aawnii nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Ajabaan ka'e nama isaa hunda isaa kaafate naa hidhaa hundinuu jedhee qabsiifate gennoon hamlee qabdu tokko yoo argamte too'adha yeroo hariinaa eegaa hundumti hundi keessanniiti ilma dhiiraa dhalte fuudhaati gorraa ajjeesaa bakkatti wamaa hin godhinaa yoo durba itaate guddattee haadhimee kan keenya itaati jedhe haala kanaan awaajee biyyatti hojiin jalqabame ol kaate hundumti sabiyyoonni dhiiraa akka oolaa taate ta'e Fir'aawnaa nama akkaana jete sabiyyi gorra'uu qofaan yoom naabate baabiin kufriif shirkii sarraa burkiti ajinni ballate mul'ate Fir'aawnii nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Kanaaf Fir'aawnicha yakkamaa taasise nama isa hordofuu wajjin dhimsiise moomintoota warra jiru hacuuccise hunda jira ilmaan wajjin hambise imaamota hundaa moomina taasise booda kana hundaa jira kana taanse warra dide hundaa dhabamaa taasise jira moomintoota jiru hunda dhaalchise dachee Misraa hundaa kan jira taasise mootummaa biyyasiis jira harka seensise Fir'aawniin Haamaaniin jira ashkarasii sodaaniin oolchine jira agarsiise boodatti murtoof naan baheetu liqimse ajaa hunda balleesse nafsare mu'minii nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Ajabaa wanti Fir'aawnaan dalageef kanaari dhiirri yoo lalataan immoo hudhaa Masrii kana qolachuudhaaf qalee dhiira hari rabbi moogidoonsaa jabaadha jabbaari waan mootummaa isaatti waan ta'u durri keessaatti finnaan guddisee ajirri fide bira keenyaan gaarii seen barre horiitti gannagee hunda itti toore guddisee raawwannaan itti ta'e durri dandeetti rabbicha ilaalii bari jalla jalaaluhu qulqullaa'e inni nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Rabbi wahyi godheen garaadha Muusaatti wahyi akka ilhaamaa akka manaamaatti yookaan akka wahyi gennoota biraatti akka dahee Ciisaa giiftii Maryamaatti akka kanniisatti barumsi godhamte barsiisicha keessa waa jahatu himamte waa lamatti ajajee dhowwe waa lamatti lamaan gammachiisee jaan ittiin guutte jedhe itti hime deessenna raawwatte hoosisi ajajee amma isaa fedhamte arganiin ajjeesuu jette yoo sodaatte bahralliin yookaan abbaa itti gatte
وما هي صداتين بارين ندرانياتي وما يدوين ندرا فقاتي نزت ديبنا زبنا ديهوتي بودر غماغون شامي في مسريرتي بادا دكنتي وما نميني نبيو تردي بوسي يا رحماني ده موسى مكان يوحانس جدمتي زبنا سن كيسان ادني دلته هندر كافودمه قلمنان قدته موسى نرچوسا كنرگيرمتي هنجرو جل كبرا ملته يفتي obboleetti Muusaa qofatu argite Rabbi irraa hajjabee dhawwe arguu jiratti ji'a 3 guutuu eegi hoosifatte obboleessa qabdi jiraanaatiitti saatanii naa tolchi jettee itti matte eegi tolchee fidee sarkaa fudhatte Muusaa keessa dukkana dahatte geessitti abbaayin yookaan murmuritti gattee deebitee gatte naaf deebisaadhaani nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Ajabaan eegi bahri buuftee bahriin sabudhate isaa deemaa jiruu saatanii baadhate jirri fooqii Firaa'uun irra qaxaramte teessee bahri eegdee fuulleetti argite buutee safiinaadhaan fiigaa duukaa buute. Kakkabdee achumaan saatanicha fuute otoo ittiin fiigdoo dhufte ala Firaa'uunitti fiddee dura geesse argite bahriitti jennaaniin bananii arganii keessatti mucaa dhiiraa isaa jedhi raagaa himte jennaan kanaa miti kun waan bahriirraati isa raagni hime irraa waan fagaate jettee shakkuu dhiifte jama'aan tuqyaanii nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Harkomaa fudhattee galtee aduwwiisi ol qabdee gad qabdee hunda si rakkise Firaa'uuniif Haamaantu qondaala Ibliisi ashkaroonni jaraa lamaanis akkasi hundinuu ajinaa kan Rabbi arrabse biyya akhiraatti azaaba murteesse addunyaa irratti bahrii garraqsiise hadda addunyaatti balaa itti buuse akhiraa jahannam galuutti murteesse qulqullaa'e rabbiin uumeensi jinni nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Ajabaan Firaa'uun ala arguu saatanii banamnaan nan ajjeesa jedhee jazzamee kutannaan jaartiinsa Asiyaan jettee yaa jedhana lakkisaa hinduu jettee yaa Firaa'uuna ilmoota asifannaan qabnu dhiira akkanaa argaatte jakootiif keetii ta'a yaannaan hin ajjeesnu jedhanaa ittiin fayyadamna kun yaqiina kootii ilmoota asifannaa. jettee sadawwinaan hinniisee Firaa'uunaan aadaa warra Masrii kennoonni dhawwinaan waan sana inniisuu hojjennaan salphinaa tokkoon jiraan beekne waan ta'u boodana akkanatti eege guddise rahmaanii nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Nagaaf rahmatake kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Nagaaf rahmatake kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Booda kana da'ee Muusaa dhagaatte ilmasii kan isiin bahriitti darbite ashkaroonni Firaa'uun bahrii irraa fudhatte itti fidnaan Muusaan galuu harka isaatti lapheensi agliirraa qulqulluu itaate akka roqomsuufa hedduun taati maraannaan isiirraa mul'achuun dhiyaate utuu tolli keenyaa hin dhumne isiitti kurrifannaan silaa dubbiin irraa ifti beellama kan keenyaa shakkituu itaati imaana hin qabdu jechuudha waamamti kanaa jennee obsaa kuufne lapheesitti rahmatatti oole kan yoomuu hin dhumne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Otoo sidaa tolaa keenya oluu dhiifne silaan irraanfattiisa sidaan jenne
siif deebiifna ilma kan keen sodaatini sana yaadachuudhaan argatta yaqiini intala tokko qabdi Maryam jedhaniini obboleetti Muusaa tangafa isiini meenaa dhaqiqamaa jamaa Firaa'uuni waan jarri godhanuu laali mul'atini oduu sarraa dhoksi dhagahii taani jennaan naqxee laaltee otuutti hin siqini fageenya dhaabbattee namni tuun barini jara keessaa namni tokko tuun se'ini nama quba qabdu otuun fakkaatini waan inni ta'e baratte siyaani deebite haadhatti himte haala isaanii raggaate yaadatte beellama rahmaanii nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii. Egaa Muusaan harmaa biraa akkanoone taasifnee dhawwinaan wajjin namaanii nadhee gosa gosaan itti jijjiiranii waan harmisii jiidhaa kan qabu aannanii hundaa dinna wajjin dikkaadhamaanii yoo dhiisuudhaa jedhaan hin du'aa beekanii waan oguma qabu hundumaa wajjiniin utuu mari'atanuu wajjiniin turanii guyyaa 8 eegi akkanaan fixanii obboleetti Muusaa Maryam kan jedhaniin guyyuma guyyaadhaan dhufte gara isaanii waan isiin taate kan jarri hin beekini jette yaa jarana waan mucaa keessanii sinii mallateessaa yoo na dhageessanii niitii tokko jirti as dhiyoodha siini takka harma isii diddu ijoolleeni beekamtuudha siini dhugaa shakkii hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii yoo kan barbaadanu amman fidaanii sinii guddisuuttis beekamtuudha siini barsiisuu keessattis wamasin feetanii jette itti himnaan hundumti isaanii gaariidha dafiitii nuu fidisiyaanii jennaan utuu fiigduu dhaqxeetuun turini fiddee dhufti da'ee Muusaa achumaanii Yohaanis jedhamti gammada akkaanii ala dhuftu baate ta'aara Firaa'uuni mucaanii dhiiraasaa barbaachaannanii harma hodhuu dhabuun kan beela'e inni ala isiin dhuftu ilaalee Firaa'uuni mucaatti kenninaan ala fuutu siini harmatti kennite achiin odendinne dinqifatee ilaalee ajjabee Firaa'uuni attamitti harma kee hodhe mucaan kuni nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii jedhe deddeebisee gaafannaan hin jette fooliin koo gaariidhaaf ijoolleen hundumti hindiddu harma koo kan foolii fuunfatte jennaan deddeebisee ciminaan gaafate deebiinsi kuusinaan shakkii kifitate asittan hoosisa jechuu siin filatte jennaan fudhuu gallee hoosisuuf biratti jedhee yamnaaniif mucaa fuutee galte guddiftuu mucaasaa jechuudhaan baramte gennoota hundarraa akkaan kabajamte kan duraan rakkinni guddoo siidhamaafte sababa Muusaatiin akkaan kananiite mucaasaa guddiftee jechuun walitti himte hundi shillimaataa gosa gosaan baate gara da'ee Muusaa gurguddoon namooti geessee fi zayyara haaluma akkanaatiin rakkattuudha turte danate horiini nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii ahleen Firaa'uun hundi warri isatti aanu guddiftuu ilma isaa kan taate isiinu kabajamuu qabdi itti yaanu hundinu faayaa waan gaggaarii siidhaa kenninu hundi jiraa mucaa waan ta'e hin beekanu gatii baarii irraa argameef hundinu Israa'eliin taa tokko yaadatanu kanaaf hundi jiraa otuu kabajanu ulfina isaatiin waariittataanu beekne kanan jennu waan hojjetu inni nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii akkuma haadhatti barsiise gaaf dura ilma kan keessiifaan deebisa boodarraa
jedhe akka jiru deebisee fi har'a jedhen yaa Yohaanis siif beellameen jira siif deebifna mucaa zabana dhihoorraa kunoo siif deebifne ragga'ii har'arraa yaaddooniniif gubaan kan deemu si bira hammas akka baruu beellama rabbiirraa tokko keessaan foohu ifee mul'achuurraa akka hojjetameetti shakkamuu bara hin jenne malee immoo guddoon namootarra kana ta'uun beeku hammi nama isaanii nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii. Ajabahaan akkuma beellamee deebifnaan fudhatte hammanni gu'utti eegiisa hoosifte booda harma gu'ee gara Firaa'unitti deebifna mana isaatti achitti guddate waan Firaa'unaan nyaatu isaa wajjin nyaate waan inni yaabbate wajjin yaabbate gaalarraa ta'e gosa faradooti hoccoo keessaa huccuu gaarii filatamte uffata qophiirraas kan mootii dhaamalte keehataa kananii cimaadhaan guddate kanaaf Firaa'uun baqaa isaa ijoollee fite rabbi moo harka isaa irratti guddifate sodaan isaa boodarraa itaate yaqiinii nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii. kananii kanaatiin Firaa'uuniin biratti umriin isaa laa 30 itaate hukni isaa laa jabeenya guuttatte raawwate beekumsaa kennineef sirriitti beekumsa hikmaa qabu dubbataa ifatti gooneessa kabajne beekolee biratti beekumsa kana duniyaas akkuma kanatti kennineefi guunnee kan caalu namooti kanuma hojiin keenya namooti hundatti yennanni gaaromee offitee tolatti jazaa guddaa isa shallabna dhihootti bareedaa qullaa'ee addunyaa irratti qulqullaa'ee dhuunaan biyya akhiraatti jennataa seenaa hin qabu shakkiitti kun beekamaa keenya cimaa yaa mu'minii nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii. booda kana Muusaan ka'ee martifate otoo deemuu seenee mandara Masriitti yeroo taati hooftu yeroo qorri buute yeroo namni isaa bakka goggodhate bakka iddoo bultii deemte qoqqobatte maqaan biyyattiidha Munfaadha jedhamti booda igi magribni ishaatti dhiyaate otoo deemuu dhufee namooti lamatti tokko gosa Muusaa nama Israa'eliiti inni karaa deemaa jira dhibee ofiiti tokko immoo Kibxirraa gosa Firaa'unaati tolchituu biddeena kan Firaa'unichaati innis gosa Muusaa karaa irraa qabate qoraan itti fe'uu jennaan kurrifate yaa Muusaa na qaqqab jedhee itti iyyate achi Muusaan dhufee namicha kadhate diddeetti dalgifte kun wamanni ifamne nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii. nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii. nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii. Muusaan sittan fe'aa eegiisaa dubbatte jechisaa Muusaatti guddoo dhagaamte itti siqee Muusaan Israa'elittiitti booksiin ala dha'uu darbatamte kufte hin turre achumaa lubbuun isaa baate Muusaatu jabaadha giidoo qabeenyatti kanaaf harka isaa keessa seente miti Muusaan hin du'aasaa hin beekne dhumatti ala duuna janaasaa fudhate dhagaa shawaadhee buusee namichatti booda eegisa taree raawwate achitti booda kana jedhee hojii ofii qomate hojiin inni akkanaa hojii shayxaanaati kanaammoo shayxaanni aduwwii namaati jalliftuul maanaadhaan bakkuma hundatti ifa galtuudha siin kanaaf na salphifte hin balaaleffate guddoo lubbuu ofiitti dikkaa ofiin cite Muusaa ibna Imraanii nabiyyoota irratti buuse yaa rahmaanii.
booda kana Muusaan guddisee yaadda'e badii ofiitii garaa rabbii isaatti boo'e. Yaa Rabbi lubbuu koo miidhee badduu ta'e naadhiisi badii koo jedhee itti boo'e. Rabbi isaa dhiifnaan dhiisuusaa dhaga'e. Inni gooftaa dhiisu namatti boboo'e. Badii isaa dhiisee waan rahmata ta'e itti dhangalaasee godha kan milkaa'e. Booda kana jedhee ammootti deebi'e. Badii koo naa dhiisuu keetiin kanani'e. Hammas hin kadhadhaa dhibee koo waan ta'e. Nan godhin yaa Rabbi kaafiraa wal ta'e. Jiraachuurra irraa fagaachuun seena'e. Jedhee itti matee qajeellaasaa taa'e. Naaf qeebala jedhee kutatee hin shakkine nabiyyoota irratti buuse yaa Rahmaanii. Munfaa keessa bulee otuma laphatu duuti namtichichaa yookaan nagaamtu. Ana ajjeesuun garaa jamaasaa hundattu ana sin ajjeefti Fir'aawnaan nanniiftu. Keetaa katamatti keessattuu dhokatu bulee boromtumaa ka'ee utuu kutu arge namtichatti kan namaa walloltu. Isittiin Qibxiin sun gosa isaa jedhamtu Israa'elii wajjin kan wal gigiidhaatu Muusaa argitee jettee na qaqqabtakkatu. Jennaan jedhee Muusaan maalati fokkiftuun rabbaashii ta'uun kee kan ifee mul'atu atajaa ta'utti waa tokkon shakkamtu. Silaa ruuhiin isaa Qibxiin hin jaallatu. Jibbaan saamoo beekaa gatii kafaranii nabiyyoota irratti buuse yaa Rahmaanii. Kanaaf garaa Muusaa isa gosa ofiiti sababa laphatuuf jedheetti dubbate. Kaleessa sii jecha badii na mudate ruuhiin nama dhiqoon harkatti baate haddas kanaati jedhee giraawwate. Gara namtichaatti fuulatti deeffate gara Qibxiisi aduwwii jiraatti dhahuudhaasaa jedhu isiin rabbaashitti. Isiin gosa Muusaa jettee Muusaa waamte atakka kaleessaa namicha ajjeefte na ajjeesuu feete jedhee ofii laphate. Isannitti ka'ee ruuhiin isaa si'ate haasawwama jabaa Muusaatti darbatte. Yaa Muusaatti fedhiin qabduu dhumatti. Waa gaarii hojjechuu dechee kanarratti waa ajjeesuun dechee balleessuu maletti waa tola hojjechuu hin qabduu dhumatti. Jennaan Muusaan dhiise rukutuu Qibxiin nabiyyoota irratti buuse yaa Rahmaanii. Ala kana jedhee Muusaa dhaqomatu Qibxichi dhaga'ee alarraa raawwatu. Gara Fir'aawnaatti cehee jarjaraatu kaatu dhaqee yaa Fir'aawnaa jedhee kan qubattu. Nam kaleessa du'e isatti rakkattu nama isa ajjeese akkiin hin dhokatu ullee faddeen dhufee ifee kan mul'atu. Jennaan eenyu jedhee alanni gaafatu ilma kooti jettee isatti guddiftu. Muusaa ilma Baharii isatti koo jettu. Isatu ajjeeseen dhaga'ee yaqiini nabiyyoota irratti buuse yaa Rahmaanii. Jennaan Fir'aawn guddoo dallanee gubate ansilaanan shakkaa jaartii koonna goote. Jedhaa kan illeerraa hiddi bobbokokte ashkaroota dafee walitti qabate akka jabaa jiraa wajjinii mari'ate. Ashkaroota keessaa nama gorra'uutti jara beekamanii ta'anuu kaafate. Muusaa na barbaadaa bakka argitanitti. Gorraa ajjeesaa eeginni himate ilmi abbirasaa imaana argate. Kan islimnaa qabu Fir'aawniin dhokate. Karaasii gabaabdu cabsata qabate otuu fiiguu dhaqee Muusaa qaqqabate. Yaa Muusaa namooleen hundi walii galte. Akkati qalamtu murteeffattee kaate si kabbabaa jirti ajjeechaa kee kutatte. Singorsaa dhugaatti yoo hafuudhaa feete bahee kataamatti keessaa dhiheenyatti. Ansi gorsuu kooti foddo hin didini nabiyyoota irratti buuse yaa Rahmaanii.
nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii